Bahu qaba. Ibsishaan hiriira laayivii bahu qaba. Ibsaan hiriira laayivii bahu qaba. Taakallaa Masadi ibsishaan hiriira laayivii nu bahu qaba. Nu bahu qaba. Bahu qaba. Bahu qaba. Hiriira laayivii nu bahu qaba. Bahu qaba. Bahu qaba. Bahu qaba. Hiriira ibsishaan dabartu laayivii tiktooki fi laayivii feesbuukaatiinis arguu qaba. Gaafiin keenya haa deebi'u. Haa deebi'u gaafiin keenya seeraan nu haa deebi'u. Hiriira bahuu qaban. Bahuu qaba. Bahuu qaban. Viidiyoo qofni gahaa miti hiriira laayifiin bahuu qaban. Bahuu qaban. Bahuu qaban. Bahuu qaban. Ama warri jalatti eegaa Suuraa maayikii duratti ibsishaan dura deemaa uummanni namni 5 fi 6 torballee ta'u saayimni isaa Jaashanii miti Faransaayiin guutuun hiriira bahu qabdi. Hayi. laa yaani dirqaman ta'u hiriyoota isaa hanqa qabu fudhatee ifi dura deemaa hiriira nu bahuu qaba. Dhaggeeffadhaa ibsishaan hin dhukkubne fayyaa qaba gisin fayyaa qaba. Ibsishaan hin dhukkubne fayyaa qaba. fayyaa qaba. Fayyaa qaba. Iddoo qixaata keenya deesse fayyaa qaba. Fayyaa qaba. Nu bahuu qaba tamsaasa kallattii nu dabarsuu qaban. Wallahi ibsishaan hiriira si Deeggartoonni moo eessa jedhamee seensisaanii? Ilaali ibsishaan nama deeggaraa isaan naqate. Dhugaa rabbi deeggaraa isaan naqate gaayis. Ala abshir nuti kanaan nunas faraarraan dirqama nu bahuun Nuti nama dirqama. tokko hin dhageenyu warri Faransaay guutuun hiriira nu bahuu qaba. Nu bahuu qaba. Kun gaafiin qeerroo uummata Oromoo deebuu qaba. Deebuu qaba. Deebuu qaba. Dirqama keenya Bahuu qaban. Bahuu qaban. Bahuu qaban. Ibsishaan inni kun fayyaa qaba. Jaa. Fayyaa qaba. Qixaata keenya fudhachuu duduufi malee ibsishaan fayyaa Gaafiin qaba. qeerroo uummata Oromoo deebisuu qaba. Gaafii qeerroo uummata Oromoo deebisuu qaba. Ibsishaan hin dhukkubne gaafii qeerroo uummata Oromoo deebisuu qaba. Gaafii qeerroo uummata Oromoo deebisuu qaba. Deebisuu qaba. Bara nama mataa gadi qabatina hayi. Bara amma gaafii qarree fi qeerroon gaafataa jira. Oromiyaa. Oh my goodness, Oromiyaati yaa. Oromiyaatu wallahi dubartiin jabduu miti qaba. Oromiyaatu galatoomii. Oh my goodness. Oro kakalee osoo kakaleetu hin gaamaa taate. Oh my goodness, thank you so much wallahi lazim. Wallahi Oromiyaa keenya bakka irraa baasne guddoo si haa billahi. Gaafiin keenya sirrii ta'uu isaarraa gaafiin keenya ni deeggarama. Gaafiin Faransaayii guutuun maaliif ustan jara keenya gaafiin qeerroo fi gaafiin keenya deeggarsanii argata. Gooti dhaggeeffatu gaafiin keenya deeggarsanii argata. Faransaayii guutuun hiriira bahuu qabdi laayivii kallattiidhaan. Akkana kana qabsaa'uu danda'u qabna bar maaliif jettan qoy akka qeerroo fi qarree Oromootti ibaajjee keenya kan kaleessa qabsaa ture kan edda guutuu halkan guutuu maayikiidhaaf jecha dhaabbachaa bulle gaafii keenya Faransaay keessatti gaafii qarree fi qeerroo nu deebisuu qaba. Gaafii qarree fi qeerroo nu deebisuu qaba. Jara kana jechuu qabda. Hundi keessan Oromiyaan galatoomii jaani fooloo naa godha wallahi obboleetii. Oromiyaa intal Oromoo qaashtii Oromoo qabdi intala qarreedha. Faamilii keenya Obboleettii cinaa dhaabbattee taatiif irraa quban qabne rabbi si haa kennu akka gammachiifte caalaa gammadii hedduu galatoomii hedduu si jaalannaa namni 500 kun guutuun Oromiyaa fooloo godhadha gaayis. hundi keessanuu fooloo godha wallahi nama gizee hunda na jala Oromiyaa galatoomii faamilii maayikiidha hundi keessan galatoomii jaa'u takka hundi keessan bakka takka wallahi Oromiyaa viidiyoo soo waraabina hundi keessan Oromiyaa jaa. Oromiyaa galatoomii bakka takka keessaatillee galatoomii Oromiyaa irfaadhu. Jara nama saddeettan maayikii barreessaa firra haasa bakka takka hedduu jaaladha Orootiyaa naa galatoomii Oromiyaa galatoome. Maakiin na guddisi just firii hiriira maakiitiin chaati na guddisi yeroo takka viidiyoo banadhe. Si jalaa jennaa si jalaa jenna nuti. Si jalaa jennaa akkas. Hayyee. Yalla. Tole. Hundi keessanuu na jalaa jaa. Hayyee. itti fufi. Okay. Ibsishaan. Ibsishaan Ibsishaan Hiriira maakiidhaaf bahuu qaba. Hiriira maayikiidhaaf bahuu qaba. Hiriira maakiidhaaf bahuu qaba. Ibsishaan hiriira maakiidhaaf bahuu qaba. maayikiidhaaf bahuu qaba. Hiriira maakii. bahuu qaba. Hiriira maakii. Hiriira maakii. Hiriira shukutii. Hiriira maakii. Ibsishaan. Ibsishaan Ibsishaan hiriira maayikiidhaaf bahuu qaba.
bahuu qaba. Ibsishaan. hiriira maatii bahuu qaba. Ibsishaan. 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 Hiriira maatii bahuu qaba. Hiriira maatii bahuu qaba. Bahuu qaba. Hiriira maatii bahuu qaba. Ibsishaan hiriira maatii bahuu qaba. Ibsishaan hiriira maatii bahuu qaba. Viidiyoo dabarsuu qaba. Dabarsuu qaba. Hiriirri maatii laayiviin dabruu qaba. Hiriirri maatii laayiviin dabruu qaba. Laayiviin dabruu qaba. galuu qaba. Ibsishaan. Ibsishaan. Mootummaa Faransaay beeksisee. Mootummaa Faransaay beeksisee. Mootummaa Faransaay beeksisee. Mootummaa Faransaay beeksisee. Guyyaa boru. Guyyaa bahu. Guyyaa boru. Guyyaa baru. Guyyaa baru. Oromootiif. Nuti Oromootiif. Shukkutii Oromootiif hiriira bahuu qaba. Shuggutii Oromootiif hiriira bahuu qaba. Hiriira bahuu qaba. Oromoon nama jalaa jettu indee maaliif nama jalaa jenne wallahi. Jennee jira dhugaara ta'e baay'ee bareeda. Hiriirri xiqqaataa hiriirri guyyaa tokko wallahi. Asma. Oi, sin deebisa shi namtu ko kon. Soddaa keenya kan. Ibsishaan nu galche amma yaada isaa irraa fuuna. Eessa jira mee galcheen jira neetworkiidha moo? Ibsishaa mee koo deebiseen. Amboruna dhukkuba jedhe wallahi. Ay muudii jara kana wallahi. Uummanni kun wallahi nu galaafate jaalalaanis jarri bar shaarukaan manuuf tambal wallahi. Katoo. Qeerroo fi qarree Oromoodha torban kana guutuu wareegama barbaachisne kafalanii dawaan arganii fi fedhii isaanii arganii jiranii. Ibsishaan gaaffii kan walumaa galatti qeerroo fi qarree Oromoo irraa eeggachaa jira. Maayikii qofa odoo ta'e. Hiriirri keenya fidee jira hiriira haasa. Waan qarree fi qeerroodha ammoo akka hawaasatti ibsishaan nu deebisuu qaba. Soddaa weelkaan baga nagaan dhuftee tafaddal makaddaa siin jennee jirra. Urkutti gattaa'e. Assalamu alaikum hundumti keessanuu isiniin jira. Assalamu Welcome. Amma deebisuu fi gaaffii keessan caqasaati ture haala kanatti inni caqasaa turre waan hundaa argaa jirra. Gaaffiin keessan karuma nagaatiin gaafatamaa ture. Garuu ammoo hayyama osoo hin gaafatin hiriira baatan waan ta'eef gaaga'ama keessa galuun deebiin keessan isiniif deebi'a yookiin ba'ama wanni jedhame deebiin hin argattan yookiin ammoo hin dhabdan. Kanaafuu wanni har'aaf nu jennu kanuma nagaatti. Koi. Indee maal jechuu? Dubbadha. Mudii nu qabate nuun taane. Ibsaa ol deebii gaafii Gaafii hafe na gaafadha ittiin isin ga'a. Ibsishaan qeerroo fi qarreen Oromoo si gaafatte koon deebisi ibsisha. Qeerroo fi qarreen gadi jirta koon deebi. Gooticha dhageeffadhu. Ibsishaan nu deebi'uu qaba. Gaafii hafte guutuu barreeffadha. Barreeffadha na kenna xalaattiin isin ga'a. Chau. qaama barbaannu ramzii dhiifama kallattumaan mootummaa gaafatu barbaanna. Mootummaan gaafii keenyaa Qeerroo deebisu. fi qarree faana dubbii deebistee yakkamaa guddaa akka hin taane Ramza hadiraa si hubachiisnaa. Qeerroo fi qarree faana akkanaa sun dhugaa sitti himna jechuudha. Yoo akka soddatti illee isa kabajna akka qarreetti illee isa kabajna akka qeerrootti illee isa kabajna kabaja kee akka hin balleessin kanumaan siidhaan barbaada akka gooticha argetti akeekecha gurguddaa si kenninee jirra yoo didde immoo misaa'ilaan si dho'inaa jechuuti. Amma Kanumaan si jira hiriira karaa nagaatti barka yaamne amma nuti. Amma hiriirri amma Afaan qawweetiin taanaan eenyullee harkaan kennatu. Afaan qawweetiin. Dura malee duba deebuu hin beenu ammallee hiriira akkuma itti fufee jira hundi kutaan godhata akka bahuu qaba jechuu amma. Dubbadhaa warra keessa jirtan. yeroo takka dhiifama naa godhaadha. Carraa yoo naa kennitan anis akkana fakkaateettiin dubbachuudha deema. Tokkoffaa namni kun biyya namaa jira yoo gaa hiriira san bahuudhaaf xiqqoo waan itti ulfaatu ta'ellee paarkii wayii iddoo bashannanaa wayii keessatti suuraa keessiif hojjete laa innaawaa jechuudhaaf hin jee iddoo bashannanaa faa keessatti suuraa kee hojjete akkasin laayivii nuuf haa seenanii hanqa namaa 10 akkanallee ta'u waa nu seenanii. Garuu immoo yoonii fi danda'amee fi ibsishaan beekaati kana nu godhu taate dirqama hiriira nu bahuu qaba. Yoo immoo biyya namaatiin jira haala jireenyaatiif naaf hin mijaa'u waan jiru taate iddoo bashannana wayii deemanii suuraa keessan nu haa hojjetanii. Guys, Ani akkana fakkaatetti namni yaada qabdan dubbadha.
Guys, warri noo jettan ibsaa warra deeggartan na fakkaata. No, bishaan dhaggeeffadhu laal ibsaan biyya namaatiin jira rakkoodhaan natti ulfaatan danda'amu kallattiidhaan hin jenne sii galee amma ibsaadha wanni barbaannu gaafumara barbaanna gaafiin keenya maa inni Faransaayii guutuu itti baasee laajee kallattii yaa dabarsu. Dhaggeeffadha yes amma laaddeftanii noo tana yesitti yoo hin deebisin koomentii isin raaca'u. Na deeggara anaa cunqurfame. Adabbii na dhukkubee jechaa jiran mana guutuu dhukkubsate isa qofaa miti saayibboota walii dhukkubsate. Dafa no isa yes godha. Yes godha hiriira dhukkubuutu ni Maatiin mu'attee jirti. Yes deebisa. Isaanii qixaata fudhachuun dirqama isaati. Ni fudhatalleedha. Noon adabbiin fudhatuu dhalaan. Yesiin immoo adabbii fudhachuu qabaadha. Yes godha. Yes. Kan akkana godhila. Biyya kana keessatti rakkoon qabu sii galee. Downtown keessa dhaqee jaalaltiin maakidhaan nama raachitee naachistee jeefoto kan kee qabu. No, sanii miti no jaalalli injifataa qofaa jiru. Injifata jaalalli. Bakka downtown adaqu. Waan nama waliin jenne qofaa jiru waan biraan barbaadu. Jaalalli injifataadha qofa jaan suuratti qabatanii. So amma bar adabbiin dinne bar osoo dhukkubsatiin dhukkubsatan. Ollaa mana isaanii dhaabbatanii jechuun qaban downtown keessa dhaqanii jechuu qaban. Amma bar bikkaa miti bar isin galaan jiru way bikkii hin ta'uu maal hin jedhamne bar bikki ni ta'a silans akka feetee waraabuu hin dandeessa. Sanii miti bar rakkoon osoo hin dhukkubsatiin dhukkubsatan isa qofa osoo hin ta'in warri waliin adabamu hundaa dhukkubsatee ciciisu jira jechuu haala kanaan sa'a kana keessatti namni hundi dhukkubsatee naan jee. Sanii bar amma rakkoo katee malee bikka itti gabbaan miti. Iftira sitti himee bara akka dhukkubuu deemu. Maayikishaa kanan fudhannu soddaan rifaatuutu mudhii kutee dhukkubsate namni gaafa dura bakka kana gahu silanuma dhukkubsata. Dhukkubsachuu sana immoo gara fayyatti deebi'ee gara. Saayibni isaa tokko dhufee jira. Saayiba isaa yaadarraa fudhanna. Dhugumaa dubbatu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam fayyaa keessanii? Fayyaan qabnu maal fayyaa qabna fayyaa nama hiriira baha. Maaltu haa ta'e? Hiriira jirraa banuti itti akkamiin fayyaa qabna manni guutuun dhukkubsannee. Eegasin fayyaa hin qabne nuusi. Eegasin fayyaa hin qabne nuusi kaddaran fayyaa dhabnee haga maal afaan dhugutee bakka ciifnutti nam tokko bicha nu keessa fayyaa qaba shaayii nu guuraara bakka ciifnu. Qoyi maal yaaddaniiti? Abdii nagaa qabdaati. Hiriira mataa eegu bara. Tuumbari loltu bara haara warratti jennee bara murteessinaa bara haara warratti iftaan. Poolisii. Aboo poolisii muddi bara dhufa gaafi kan jennu gaafadhaan nu deebisuu qabani. Aboo poolisiin kunis barna aarsa. Aboo poolisii. Gaasa gurgurachuu kotee alu. Makkush waan siin jedhu makkush. Okay. Koomaandar hin jiru koomaandara galchaayee. Makkush waan siin jedhu makkush dhageetta waan siin jedhu. Simatteen na jedhu simannu dhufa jedhu. Uummata kan addaan fagaattanii hin jedhu. Namni wannoo siin godhini dubbii mistira godhi wal keessa kaa'i. Kan teessuutumaan dubbatinatti. Shakkiin jedhee achuma wal keessa kaa'i callisi. Wanta akkanaan dhaga'u. Wanta wal Maatiin bitaa kanaa laale dhugoomsa gaafii kana dhugumaa dhageeffadhu. Guys, no. Gaafii kana maayikii odoo hin ta'in qarree Oromootii fi qeerroo Oromoo isin gaafachaa jira. Gaafii qeerroo fi qarreedhaan immoo deebisuu dirqama qabdanii jechuudha. Kana amma gaafii maayikii odoo hin ta'in gaafii qeerrooti. Ayya gaafii qeerroo keessanii taanan sa'aatii 13:14 boodan baanaa rakkinnan qabu. Qeerroo gadi moo qeerroo oli dhuguma gabaabsinaa deebisi. Guys, no jaabarreessa adabbii xiyya kunoo. Maayikii shaameen woobsi. Laale dhuguma gaafii keessan amma isin qeerroodhaa oli moo qeerroodhaa gadi gabaabduutti gaafii kana nu deebisa. Nulleen qeerroo miti. Jechuun qeerrollee yoo taatan amma ifaajjeen kun kan qeerroo Oromootiif kan qarree Oromooti. Ifaajjee qarree Oromootiif qeerroo Oromoodha ammoo hin deebisnu jettanii bifa kanaan deemuun qeerroo fi qarree Oromoo. Adabbiin kun kan Jaraa gadi barhabbaa uummata keenya jaalate akkana bira dhaabate kana waan jarri jedhan gochuu kenna. Inoo goona inshallah abshir bakka nu eegaa bakka sa'aatii muraasa. No, nuti amma hiriiraan ibsishaan as deebi'ee hayyee jee fudhatutti hiriira numaa itti fufna jechuudha. Hiriiraan baay'ina bakka uummata kabajamaa fi jaalatamaa kanaafiyyuu waan isin duun jettan ni goona ulfaadhaa wayyama ni dalagna. Olaa deebu oliyoo deebiin hiriiratti guddina. Poolisii. Oh poolisiin kunis na iraarse. Aboo poolisii.
itti bilbilamee poolisiitti yookiin koomaandara galchaa hiriira haa baanu ammas takka anqa ol deebuutii hiriirri dhaabbachuu hin qabu. Guys silaan antee bara akkasumatti aslii waliin adabamnaa bar maal taatan bara amma bikka tanatti osoon dhukkubsatan. Okay, yes jaagzeen dubbaddu takkittiin keessan noonoo jettanii akoomantii isin raacuuf. Gizee namni hiriira na waliin baa. Yes jaagzeen anaasa'u. Noon jeena yes jaa guys. Silaa isin bar yoon akkatti isinii akkana deebitanii hayyee isaa taqaarani. Laala dhukkubsatan laayifii gizee seenu deemu dhukkubsadha jee. Ibsa guys noon jeena yes jaa ibsa qofti silaa dhukkubsate. Okay marhaba. Akka goone du'aayis goone maalis goone hin fayye jechuu. Ibsa qofa sun ta'e ጓደኞonni isaa saayibonni isaa obboleeyyan isaa walumaan dhukkubsatanii jechuun mana guutuun namni mana guutuu keessatti akka manni guutuun dhukkubsate ndee guys genocide narra gaggeeffamee ni cunqurfame rakkoo xiyyatan mootummaan Ameerikaa naadaaluu qaba haay ni cunqurfame ndee inni dhukkubsanne isaan adabbii fudhachuuf dhukkubsatan malee dhugaadhaan dhukkubsataniiti miti fayyaa qabani haay haati sinkeen abbaan gadaa dhugaa warri baalee bulchus na daawwatu qaba ndee waan kuni ndee mootummaa Ameerikaa cunqurfama narra gee genocideummaa ndee yaada haay osoo si taatee barmaqti sentiisa ndee achirraan dubartiidha yaaddanii haay genocide narra gaggeeffame abo poolisii hiriira hiriira itti deebina. Ibsishaan maal jechaa ture? Ibsishaan nu darbee kute jechuu hiriira kana hin fudhanne hiriira kana itti fufi viidiyoo banadhuti. Yaaboo nu yaamaa lakkisaa soddaa irratti hiriira ba'aa olulleen wallaahi shemiidha. Nu yaama. Osoon dhukkubsatanii waan ta'eef viidiyoo banadhuti deemate naati sin jee. Okay, itti jinaga. Hai. Hanga hiriira shukutii teenya aluu deemu. Hiriira live hin arginutti eessa qabsoo teenya dhisna qabsoo dhiisuun teenya fuula duratti itti deemna malee indee. Hai. Akkamitti dhiisna? Intala baadiyyaa waan kana dhiisaa ittaati. Azjalala saayibboota ibsishaat kan oonoo jettan kun hin beeka bar. Irra guddaan isaanii deeggartoota ibsishaat kan oonoo jettan kun. Haajaan ishee itti fubeeti. Ittiin dhaabnu hanga ibsishaan mana kana deebuutti. Amma maal jenna gaa dhaadannoo keenya maal ta'uu qaba? Wal mari'annaa qofa. Wal mari'annaa. Dhaadannoo keenya maal ta'uu qaba? Bishaanii. Dhaadannoon keenya amma. Noon keenya poolisii si barbaanne si dhabne laalamma poolisiin qabnu si yakkamaas haa ta'u yakkan qabne as kaseera dhiyeessu poolisii dhabniire. Dhaadannoon keenya ka ta'uu qabu. Hiriirri mootummaan Faransaay beeku, hiriirri mootummaan Itoophiyaa beeku, biyya Faransaay keessatti taappeellaa suuraa maayikiitiin dalagamee adda durummaa ibsishaatiin hiriirri guddaan bahuu qaba. Dabaan guddisiin taappeellaa osoo hin taane shamizira yoo hojjete rakkoon qabu. Sanii miti hiriirri maal ta'uu qaba? Hiriirri waan inni barammas biratti adabbii hin didaan jiru, bikkiinis naataan jiru hin jenne. Osoo hin dhukkubsatiin saayib kophaa isallee siraa dhukkubsate rakkoo qabu. Nama hunda waliin xaragee dhukkubsate jechuudha. Akkatti koo akkanumatti. Fayyaa qabdaa adabbii keenya fudhadhuudha hiriirri keenya bakka. Ati saayibboonni keessas fayyaa qabdan hiriira shuguxii nu fudhadhaa shuguxiidhaaf hiriirri bahamuu qaba. Dubbii mari'annee waan nu jenne keessaa xirsoon dubbii jirtu isin ibsaa xirsoorraa dubbii caqasa. Hayyee nu ibsi. Saayibboota isaanii hayyee warra dhukkubsatan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa? Nagaa akkam? Maal isaa girriin kan hiriirratti amma? Isin saayibbooti ati saayibni Nagai nuti waan takka nuti jechuudha edumarraayyuu hirriibayyuu hin rafne hiriiraan baanaa hiriiraa miti nuuni makiina makaraa deemuyyuu cufnee ispaalti irrattiyyuu makii jenneen barreessinaa jenne. Sigala namnummaan dhukkubsatayyuu isa nun galchu kana booda waliin beeynu nagaatti hundi keessanuu. Kanu dhukkubsee wanta kanuun hin balleessin shintibeetii deddeebitanii nu suunuun isa ka dhukkubu. Kanaafuu ciao.
Amma as biratti saayiboonni isaa hiriira keessatti saayiboonni isaa bahamee ibsaa qofatti hiriirri deebi'aa jechuudha kanaan. Saayibon nun finne bar nuti hiriira miti ispaaltii cufnee makkii shugguxii jechuu dandeenya. Hiriirri ibsaan keessa hin jirre garuu kophaatti hin deemu. Inni itti dabalatu itti jabaadha isin nuti hin cicciisna. Bakka amma isin as biratti saayiboonni isaa argitan hunooti ibsaan gartanii joonosaayidii lama dura hojjete saayiboonni kiyyas dhukkubsatee jee anis dhukkubsadhe jee amma ibsishaan akka እንደውም ለጋ እንደውም በሌሳ ለመዚቱ ኑኡ ሂን ዱኩቢን ዱኩበ ኑን ጀደ ተነሌ ራኑ ፉዳ itti fufi jecha sadii irra deddeebi'a okay hayyee ko hiriira baana amma dhaabbadhu